بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبلين كينيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مي أرانتنا سورة قباب دوتك تن قرآن غيس جرتو والجلال سورة تونس ونسين الرادبتو قرآن قوتون جوزني صدومن isuma waamuma takkittiin dundubbatturra naannawaa keessaa hin ba'u wanni nuti dalaynu guutuun isaatis suuruma tana keessa jira suuraan tunis suuruma isin cuftinuu beeytan wal yaadachiisuudhaaf yoo taate malee بعد بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربي سبحانه وتعالى إيجا عصري دان كختي تكاو يرو دان كختي بودتي علمنا ما هندي خسارة خيس الجراجي نما وافر كبو خيسا باس إيرو وافرن كنا نكمنا يو وافرن كنا كأبان ور خسارة خيس الجرا ربي جيسان الرا بانيتشو yoo ammoo hin qabaanne waa afran kanarraa takkallee taatu yoo hin qabaanne khasaaraa keessa warra rabbiin jiran jeen san irraa tokko ta'uu haa beeynu takka warra rabbiin khasaaraa keessatti hin jiran jeen rabbiin khasaaraa isaanii waakkaterraa sifti takkaffaadhaa maali illa alladhiina aamanuu warra rabbitti amane malee hije iimaana kana sadarkaan isaa akkaan guddoo sadarkaa sadiitu jira islaamummaa tana keessa sadarkaan takaffaadhaa islaamummaa kan lammaffaadhaa iimaanummaadha kan sadaffaadhaa ihsaani darajaa irraa oliiti iimaanni sadarkaa itti aantu islaamummaan sadarkaa gartee dura namni islaamummaa ittiin seenu jechuudha asitti maal fide rabbi subhaanahu wa ta'ala illa alladhiina aamanu warra rabbitti amane malee iimaana fide jechuudha dhiiroo iimaana ni qabna yoo iimaana qabaanne khasaaraa keessa warra rabbiin ni jiran jeen sanirraa baanee beeki alhamdulillah yoo iimaana qabaatte falyahmadillah yoo hin qabaanne immoo maaltu iimaana namaa fide akkamitti iimaanni kun namaa dhufa akkamittiin harkachuu qabu ta'etti irratti walumaanuu carraaquudha qabna sadarkaan lammaffaadhaa waa camilu saalihaati warra dalagaa gaggaarii dalage malee hije rabbi subhaanahu wa ta'ala dalagaa gaggaarii dalaguudha jirra hojii teenya keessa dalagaa gaggaarii ni jirti yoo jiraatti dalagaan عملوا الصالحات تاكمي عملوا الصالحات قدو يو دلقا حلال دليدين يا جراتس عملوا الصالحات يو صلاة جراتس عملوا الصالحات صومني الرخيص جرخونس عملوا الصالحات حجين عملوا الصالحات زكان عملوا الصالحات وانك قاري دبتون عملوا الصالحات نما ولدا ولا بولا رارسون عملوا الصالحات نما وانكمني واتباعتون واتخنتون عملوا الصالحات عملوا الصالحات هدوا بربادوا رقم عملوا الصالحات يود لقا جيرانه فليحمد الله يو امو دلقوا تنجيرانه الراخانه اتهاو الجنو سدركان صدف على رب سبحانه وتعالى سورة خير دبته وتواصوا بالحق والرحق والإفدام ملهيجي حق والإفدام جرا حق والإفدام مالي علماء الإسلام حق والإدامو غنا حق دبتشو قفامت حق ولي في إسلامو حق والإدامو مالي دعوة إراتك مالي دعوة قلو تو إراتك والربي سبر سيزي سبيس جيسون حق والإدامو الرأي زركات رارت إيمانا دلقا قاري دلقو إيغا دلقا قاري دلقيديو وتواصب بالحق حق والإدامون أبلي سخي أبلي تيتي تكا قد نما بيت خيم بين إسلامة خيسلام انتين هندت حق ربي بر ربنا كنا جي ون ربي كنا ون ربي خنا قاري اتجيسو دعواتنا اتنكبسيسو راجان دكتور زاكر فانا كذا حق ايجون دعوة قولوا جاي راتوكو دعوة قولوا جرا حق بينوتي مسؤولون ماتكو اغنو رجرتوتي ورا خينيتي المان كينيتي اولادتي اكسمتي البانه نمهون دافو حق دندينيوتي ايجو قولوا جرا يو قولا جرانه أهلا وسهلا وان بريد دوليتشو
sadarkaan afraffaadhaa rabbi subhaanahu wa ta'ala kan suuraa tana xumureen maali watawaasoo bissobri warra obsa waliif dhaame malee jee wanni hundi obsa shari'aa islaamaa keessatti obsi akka qaama ilma namaarraa bakka mataan jiru sadarkaa mataan jiru obsi jiraa jan obsa jechuun waa hunda keessatti amma waan amma dubbanna kana imaanni obsa fe'isa dalagaan gaggaariin hundi obsa fe'isifti daawaa geessuun obsa fe'isifti kana hunda wauma hunda keessatti obsaa barbaachisa obsani qabda waa hunda irratti khayrii dalaguu irratti hamtuurraa if dhorkuu irratti obsani qabda soomana irratti obsani qabda nama arrabsuu dhabu irratti obsani qabda daawaa nama geessitee waan namni san siin jiru deebisuu obsani qabda obsa qabaannaan warra khasaaraa keessa hin jirtu akkasin naa quba qabaadhu obboleessa kiyya keessa lama kanaaf wanni afran suuraa tana keessa jirtu tanuma haqii hodhuudhaaf suuraan quraanaa guutuunis suuraan 114 juuzni 30 wahuma afran kanarra naannawa jan ulamaan islaamaa kanaaf insha allahu taala waa afran kana arkachuu irratti haa hojjennu isin injaa هذا وبالله التوفيق وانا لقي فتنيف قرأتوما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته